daawwattoonni YouTube chaanaalii keenyaa bakka nagaan dhuftanii Dr. Durboo Caalaati. Egaa yeroo darbe akkuma waadaa isinii gale gara fuulduraatitti sochii qaamaa dubaroonni ida'anii ka'anii keessattuu warra bolciin isaan rakkisuuf sochii qaamaa akkamii gochuu akka qaban gara fuulduraatitti isiniifan qabadhee dhiyaadhaa isinii jedheen ture. Saniif har'a anan qabadhee isinii dhufe sochii qaamaa dubaroonni ida'anii ka'an bolcii ittiin balleessuudhaan isaaf fayyadan qabadhee dhufe. Egaa akkuma yaadattan tarii ilaaltanoo ta'e viidiyoo yeroo darbe hojjenne dubaroonni ida'anii ka'anii maloota akkamii fayyadamanii bolcii balleessuu akka danda'an maloonni sun tokko nyaata sirreessuu sochii qaamaa amma isinitti agarsiisu kana gochuu hirriba gahaa rafuu galgalarree irbaata sa'aatii tokko dura nyaachuu akka qabanii fi istireesii yookaan immoo dhiphinarraarree bilisa ta'uu akka qaban kana gochuu akka qabanii fi sochii qaamaa akka gochuudhaan bolcii ulfaan booda yookaan immoo maamiitaamiyan jedhu san akka balleessuun akka danda'amu isinitti himeen ture. Kanaaf anis irra nama ogeessa sochii qaamaa godhu isinii dhufeen jira. Isa san isinitti agarsiisti micoo kana wajjin turraa jechuudhaan garumaatti. Egaa hordoftoota keenya yeroo darbe isinitti akkuma isinitti dubartiin tokko deessee yeroo kaate bolciin maaliif akka ishee rakkisu isinitti himeen ture. Haa ta'u fi garuu immoo isuma san isin yaadachiisuuf jecha dubartiin tokko yeroo garaatti baattu akkuma ulfishii guddachaa deemuun maashaan garaa kan rectus abdominis jedhamu ni jira. Maashaan sun karaa mirgaa fi karaa bitaatiin jira. Yeroo ulfi sun guddachaa deemu maashaa san achi fuulduratti waan dhiibuuf gidduu isaa immoo waan laafaa liiniyaal baay'ee waan wal qabatuuf inni sun addaan harkifatee maashaan lamaan sun addaan bahee gaafa deesse immoo gidduu maashaan addaan harkifate san achi gidduu coomni taa'uudhaan dubartiin kun bolciidhas saaxilamte jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti sochii kana jalqabuudhaan dura dubartoonni bolcii kana ofirratti argan dura bolcii isaanii akkamitti akka qabaachuu isaanii yookaan immoo addaan bahuu maashaalee kun diaasteesis reektii jedhama. Diaasteesis reektii kana akkamitti akka ofii isaaniitiif baran isinitti agarsiisa. Nu wajjin tura. Egaa fakkeenya ammakaa diaasteesis reektii kana baruudhaaf quba keenya fayyadamna. Quba keenya yeroo fayyadamnu bakka qaawwaa bakka handhuraa kana ilaallaa jechuudha. Yoo qubni lamaa fi sanaa ol gale diaasteesis reektiin ni jira jechuudha. Yoo immoo qubni lama hin gallu ta'e hin jiru waan ta'eef baay'ee rakkoo hin qabu jechuudha. Kanaaf akka sanittiin cheeggoona. Fakkeenyaaf amma kan kana hin galu quba tokko qofa gala jechuudha. Quba tokkicha gala. Otoo sila akkasitti qubni lamaa fi sanaa ol galee sochii qaamaa barbaachisaa jechuudha. Haa ta'uti garuu wanti kun noormaalii quba lamaa gadi yeroo ta'e adda fageenyi maashaalee kun ofii isaaniitii bakkatti ni deebi'a jechuudha. Naachuraalii. Garuu immoo yoo quba lamaa ol ta'e dirqama sochii qaamaa fi maloota yeroo darbe isinitti hime san barbaachisaa jechuudha. Egaa hordoftoota keenya sochiin inni amma argaa jirtan kun maashaalee garaachaa baay'ee jabeessaa jechuudha. Maashaalee garaachaa amma isiniin jedhe lamaan san baay'ee jabeessaa. Akkasumas immoo maashaalee pelvic floor muscle jedhaman kan maashaalee kara gudii lexxaanan baay'ee jabeessa jechuudha. Inni kunillee inni amma argaa jirtan kunillee irra deddeebiidhaan yeroo hojjetamu maashaalee garaachaa akkasumas maashaalee garaachaa gara gadii yookaan immoo pelvic floor muscle jedhaman baay'ee jabeessa jechuudha.
Egaa hordoftoota keenya kan ilaalaa jirtan kun amma yeroo tokko qaamni hafaa ta'e waanuma akka borciititti qaama dubarootaa gara cinaachatirraan bahee isaan rakkisu saniifillee isa sunillee akka barni ta'u godhaa jechuudha. Coomni achitti kuufamee cinaacha irratti kuufame suni akka barni ta'u godhaa jechuudha. Sochiin qaamaa inni akka kanaa kun in addition to that jechuudha. Isa garaa jabeessuu sanitti dabalatee faayidaa akkasii illee ni qaba jechuudha. Egaa inni kunillee akkasuma faatii bakka duratti isin jedhe sanitti kuufamee jiru san irra deddeebiidhaan yeroo hojjetamu barni godhaa jechuudha. Barni akka ta'u taasisa. Egaa hordoftoota keenya inni kun inni kunillee hordoftoota keenya borcii ulfaan booda yookaan da'umsaan booda bahee dubaroota rakkisu akka badu gochuudhaan garaan dubaroota akka dura turetti filaatii akka ta'u kan diriiraa akka ta'u taasisaa jechuudha. Inni kunillee akkasuma saayikiliingii jedhuun warra ogeessonni isaanii. Egaa hordoftoota keenya sochiin akkanaa kun deddeebi'ee yeroo godhamu guyyaatti fakkeenyaaf daqiiqaa 10 marsaa 10 hojjechuudhaan yeroo deddeebiidhaan hojjetamu borcii amma jenne kana akka badu ni taasisaa jechuudha. Guyyaadhaan dhawaataan yoo hojjetamu borciin amma nama rakkisu kun ni bada jechuudha.